maashaallah harallee waan addaatiin isin dhufeera inni kun warroonni minxaafii kaaree nagaafataa turtan akkasuma minxaafii muramuu fi kan hin muramne minxaafii furdaa yookaan dubbaa isa jedhan san warroonni nagaafataa turtanii fi warri isa kammee suuraa na erga jedhaa turtan qabadhee isin dhufee jira gatiin hanga darajaa sadiitiin tokkoffaadhaan lammaffaadhaan sadaffaadhaan hunda keessattuu gatii tokkoon isinitti hima isinummaan bichaan viidiyoo kana akkuma sentanii laayik godhaa warroonni maatiin haaf hin taane saskiraayib gochuu maatiin haaf ta'a warroonni maatiin haaf taatan hiriyoota keessaniif sheer godhaati viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa isinin jedha hundi isaa gatiin isaa gara hanga darajaa sadiitiin minxaafii haaphisan osoo hin taane minxaafii gurguddaa turkii sanniin qabadhe isin dhufeera akkana isinin jedha hordoftoota kiyya akka baratame laayik godhuun seenaati hamma xumuraatti ilaalaa isinin jedha gatii isaa tokkoon isiniif hima warroonni bitachuu barbaadanii fi kan boodaaf karoora itti qabdanillee isin fayyada waan ta'eef hamma xumuraatti na wajjin turaa isinin jedha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu ashamarka fuune jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota zulaa emmi shoo jirtanii bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kiyya isin biraa jiraatochaa akkuma isin argitan kana har'allee warroonni namoonni hedduu minxaafii nagaafataa turtanii ani minxaafii nama sadii bituudhaaf deeme kan kaaree muramu kana jechuudha yookaan mana isaanii mattaree manni mattaruun dirqama akkanaan tilmaamaan hin bitamu manni dirqama mattaramuu qaba mana isaanii mattaree isaaniif bituu dhufe jechuudha boota nan bituuf dhufe kunillee boota charchaaroo osoo hin taane boota baay'inaa hin beektanii boota baay'inaatiin boota heddumminaan baay'inaan bitamu sanii inni kun tokkoffaa darajaan isaa tokkoffaadhaan san minxaafiin kana caala furdaa hin jiru kun macarrashaa isaati hedduu furdaadhaallee jalli isaallee akka isin argitan kana jira hunduyyuu turkiidha garuu darajaa qaba inni kunniin kan isin mul'isaa kun hundi tokkuma kaareen takkattiin birrii 4,000 kaareen takkattiin birrii 4,000 tokkoon isinitti mul'isaa hanga xumuraa laalaa osoo alarratti ta'ee kaareen takkattiin aslaala orjinaalii ta'uu isaa laalaa akkuma isin argitan kana akkuma isinitti mul'isaa kanaan kun dugda duuba isaati kun afoo isaati dugda duuba isaallee argaartanii minxaafiin kamuu darajaa qaba haaluma san argitan kanaan kilootii akkana bitee jira tokkoffaallee biteera lammaffaa tokkoffaa tokko bitee lammaffaa immoo kan nama lamaa bitee jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallaadha kaareen takkattiin birrii 4,000 kasin jedha kun guutuun qaama isin mul'isaa kun guutuun tokkoffaadha jechaadha alarratti birrii 2,000 fi 4,000 fi 300 bakkee baay'inaa kana birrii 4,000 namoonni bitachuu heddanii dhiyoo kanatti illee ammallee deemuu hedda waan ta'eef isin bitaa kottaa isin jedha gatii baay'inaati warroonni meeshaa na biraa qabdanii warroonni yookaan majlisaa na biraa qabdanii kan akkana kana bitachuuf kan kaayyoo qabdan jechuudha inni kunniin tokkoffaadha kasin mul'isaa kun guutuun bakkee lammaffaallee isin mul'isa gatii lammaffaallee isin mul'isa kan isin mul'isaa kun guutuun 4,000 jechuudha bakkee baay'inaata isin jedheera hedduu furdata takkatti kana binnaan amma lamuutti deebitanii hin bitaa inuma hin yaaddanii isin dhiisee ilmoo keessanitti tara isin jedha hedduu orjinaalidha garuu haa ta'u malee gatiin isaa hin qaalha gatiin isaa widdiidha ka gatii jiddu galeessaallee hin jira kan itti aanullee hin jira darajaa sadii hin jira akkuma isin argitan kan duratti isin mul'ise sun maramee jiru sun isa kana jechuudha kararii diimaa fi kireemii kana jechuudha majlisaaf bitee fi haala isin argitan kanaan biteera kana kan nama tokko bitee kan ammoo kan nama lama bitee jechuudha kan nama sadii bituu as dhufe hedduu bareeda jechuudha maashaallaadha akka jaalattan abdii guddaa isinirraa qaba kana isinin jedhu dirqama bitadhaa osoo hin taane namoonni hedduun dhufanii keessan nu gaafatan zulaa minxaafii kaaree san barbaanna garuu akkami argachuu dandeenya jettanii inni kunillee argitanii hedduu bareeda jechuudha maashaallaadha akkam akka namatti tolu laalaa sun jira isa kana manaa hin qabaaniyyuu asii hin binne gaarooyyuu tanaan dura ijoolleen kaargoo kaayanii suudiirraa na erganii hedduu bareeda isin jedha wallaahi minxaafiin akkanaa hin jira hanga jettan duras isin geessa akkam akka babbareedu kwaalitiin isaa ammoo waan takkaa himuu hin dandeenye hedduu orjinaali isin jedha miicaan isaa garuu hin ulfaata shashamannee kana ta'ee magaalaa gurguddaa irratti warroonni nama miicisuun hin jiran inni kunniin ammoo kan akkanaan gurguramu sanii soosba uleetti jedhanii soosba araatti jedhanii araabba ammistii jedhanii akkasuma araabba soostii jedhanii isa sanniin jechuudha warra majlisa jidduu afachuu fedhuuf warra majlisa jidduu afachuu fedhuuf jechuudha inni kunniin erga isin filattanii booda gatii isaa isin hima tokkoma jechuudha inni kun kan muramee achi dhufe inni dura isin mul'isu sunniin kan muramu kunniin ammoo kan muramee achi dhufe isin hin jedha hordoftoota kiyya namoonni hajamtanii fi namoonni barbaadanii kootaati bitadhaa isin jedha minxaafii bakkee baay'inaa dhaqee isin jira filannoo keessan hoomatti akka ajaa'ibatti jira waan ta'eef filachuun ni dandeettanii garuu manni keessi magaazinni hedduu guddaadha bismillah hedduu guddaa waan ta'eef ampuuliin qabu waan isin garramu argitanii kana guutuun mummurameyyuu kana guutuudha kana qofame achirraan gadi zoore garanaan illee akkasumas zooree jira guutuu isaa waraabuun namatti hin mijatu namni hin bibbitataara namni ammoo yoo kaameraarra oolchan hin fedhu sababa sanii fi akkana isin jedha dhuftoota kiyya namoonni hajamtanii fi namoonni barbaadan kan muramee qophaa'ee sanniin kunniin jechuudha kunniin guutuun kan muramee lafaa jiru jechuudha dhuftoota kiyya namni hajamtanii fi isin jedha ittaansi amma lammaffaa isin
mul'isa lammaffaan isaa kuni kinoo kana jechuudha karariin isaa wal fakkaachuuf ta'a kan lafa gadhaan sun garuu tokko miti inni lammaffaan isaa kanallee bitee jira jechuudha kanallee bitee jira hedduu orjinaalidha furdinni akkuma kaanititti dhiyaata garuu jalli isaa garaagara inni kunillee isuma san jechuudha inni kun meeqa sinin jedha meetiriin kaareen takkatti birri 2,700 inni kunillee 2,700 kama sin mul'isaaru kunniin 2,700 kaareen tokkochi inni kun jiddu galeessa tokkoffaallee miti sadaffaallee miti isa lammaffaa jiddu galeessa san jechuudha inni kunillee baay'ee bareeda jechuudha kunillee jiddu galeessa kasini mul'isaaru kun ani garuu akka kiyyatti sadaffaallee sin hin gorsu lammaffaa kana soo bitattaniidha woroonni tokkoffaan gatiin isinitti qaalahe lammaffaa kana soo bitattanii hedduu bareedaadha jechuudha haarawaan fi akkuma isin argitan kana karariin isaa barru sanii miti isinin jedha inni kun sadaffaadha isinin jedha akkuma isin argitan kana inni kunillee sadaffaadha inni kun birri 2,400 inni kun birri 2,400 sadaffaadha jechuudha barruun kunillee kinoo akkuma isin argitan kana barru ta'ee fi miti beeka kan darajaa qabu kan duratti sunillee barru akkana miti barru ta'ee osoo hin taane jala isaa argitanii inni kun akka jalli isaa akka waan daalachaa jira inni kun ammoo bulee natsaadha furdinallee wal caala sababni isaa kun sadaffaadha kan amma buleen harkaan qabe kun lammaffaadha kun sadaffaadha jechuudha 2,400 tu jira akkuma isin argitan kana namoonni bitachuu barbaadanii bitadhaa sinin jedha meeshaan kamuu darajaa qaba inni kunillee sadaffaadha meetiri kaareen takkattiin 2,400 jechuudha tokkoffaan ammoo 4,000 sinin jedha lammaffaan ammoo 2,700 sinin jedha warroonni hajamtanii fi warroonni barbaadan bitadhaa sinin jedha inni kunillee lammaffaadha karariin isaa hedduu bareeda maashaallaadha inni kunniin ammoo kan mana hirribaa keessa afatan mana hirribaa keessa jechuudha kan mana hirribaa keessa afatan akkasii hin gurguddatu akka kaanii waan ta'eef kan mana hirribaa keessa afatan sinin jedha namoonni barbaadan kinooti akkam akka bareedu laalame maashaallah hedduu bareeda wallahi kwaalitiin isaa ammoo ani kana jedhee homaa isinitti himuu hin danda'u hanga danda'een isinitti mul'isaa jira kana jedhee himuu hin danda'u isinin jedha yookaan jecha isaa ittiin ibsu hin qabu kwaalitiidha hedduu kwaalitiidha jecha isaa ittiin ibsu hin qabu isinin jedha minxaafni isaanii minxaafi kwaalitii jechuudha orjinaalii yeroo kamiyyuu amantummaa guutuu kan qabu jechuudha akkuma isin beektanii meeshaan zulaan teessan isin fiddu meeshaa orjinaalii meeshaa qulqullina gahaa qabuu fi meeshaa babbareedaadha jechuudha akkuma isin beektanii inni kunniin akkasuma isin jedha hedduu babbareeda waan ta'eef akkuma isin argitan kana isin jedha hunduu tokkoma garuu meetiri isaa wal caala maaliif jennaan kun saayiziin mana nama hundaatu tokko miti garagara akkasuma fedhiin nama hundaatu garagara waan ta'eef mana hirribaa keessa kaa'afachuu dandeettan isin jedha hordoftoota kiyya akkuma isin argitan kana hedduu babbareeda meetira isin hajamtaniitiin jira xiqqaan barbaadanii guddaan barbaadanii isin jedha kan duratti sun kan majlisa jidduu afatanii karariin isaa akkuma isin argitan kana babbareeda hedduu namatti tola namoonni barbaadanii fi namoonni hajamtanii keessan na dubbisuu ni dandeettan isin jedha akka gaariitti isiniif bita haa ta'u malee garuu dirqama meetira mana keessanii beekuu qabdan isin jedha akkuma isin argitan kana kinooti hedduu jira baay'eetu jira filannoo isaallee akka barbaadanitti argattan isin jedha kan kaareen muramu sun kana guutuudha jechuudha kan kaareen muramu kun kinooti kana guutuutu jira jechuudha isin ammoo kaaree haga barbaadaniitii fi hanga isinitti tolee murachuu dandeettan isin jedha lakkoofsi bilbilaakii akkuma isin argitan kan as gubbaa jira sadarkaa tokkoffaan barbaadanii lammaffaan barbaadanii sadaffaan barbaadanii akka fedha keessanitti isin binna isin jedha waan gammaanaa dhageeffattaniif galatooma warroonni meeshaan irraan qabdan hunduun irra ajaja